nama godha. So tanaatan yidduu viidiyoo tokko kan hin gartee reefuun tana Facebook irratti maxxansee cinaan keessan arkuun dhabdanii warreen arkinees gartee numa jira. Dubaga oduun gartee ammaan tana mootummaan Pakistan lola takkaa'u manguddummaadhaan lola Iiraanii fi Ameerikaa gidduutti gaggeeffamaa jiru kana isiitu gartee gaggeessee akkasitti kun ammaan tana marii godhuudhaaf deemanii jettu namayyuugaa dhiheessaniitu turanii mire. Gurbaan kun gartee kan niwusii chaanaala biyya Hindii irratti gartee kan dhiheessu isaa fi namtitti takka akkanatti asiin ta'anii namtichi gartee odoo taa'ee gartee kanarraa haasoo jiruuti inumaatu gartee akka malee aaree odoo biitti Hindiidhaa Hindii guddoon tun odoo jirtu akkamitti Paakistaan Iiraanii fi Ameerikaa gidduutti manguddummaadhaan lola kana dhaabuu dandeessee akkami carraa akkasiisan Paakistaanii kannanii ji'e bar namtichi ke'ee kompiitara deeskii irra jirus darbee waraqaa fuudhee cicciree kursii irra taa'u. Warreen harkiin deemaa laala Facebook irratti maxxanseeti jira. Kana keessa wanni isin arguu qabdan hangam takka Paakistaanii fi Hindiin akka wal jibban. Okay? Paakistaanii fi Hindiin Pakistaanii fi Indiyaan hammam takka akka isaan wal jibban beeka. Akkamitti carraa akkasiisan biitii Hindii guddoon tun odoo jirtu akkamitti Pakistaan harkatti ji'eeti lolee bar. Dhuguma beeka. No, they are jealous, of course. They are jealous. Not only that, there is also competitive. These people are like highly competitive. Warri biyya takka miti dur biyya takka turaniimi. Saniifi gartee akkamitti isin nu caaltiidha. Inni yaadatanii Pakistaan bar Indiyaan gartee nuclear tolfannaan Pakistaanis yeroo gabaabduu keessa nuclear tolfattee bar akkuma gartee waanuma ajaa'ibaati beeytanii seenaa biyya isaanii jechuu. Warri siraa'u gartee akka malee wal jibbu akkanatti gartee compete godha. Inna waan carraa xiqqoo takkallee akka Pakistaan harkattu hin barbaada warri Hindiidha. Warri Pakistaan ammoo irra hedduun isaanii hin dubbatan. Yoo gartee dubbiin gartee waraana takkaa'u politikaa waan akkanatti yogguu dhufte yoo yaadattan ammaasis kubbaa gartee kubbaa isaa walitti taphatan takkaa jira. Akka beesbooliidhaa takka maqaa isiidhaan beeku. Kubbaa san gaafa Pakistaan kubbaa san gartee World Cup yaaniin biyyootan Commonwealth keessa jiru kanaatitu taphata. Kirikeetii gartee gaafa taphatan Pakistaan tuni kirikeetii tanaan gartee hogguu isaan mo'ate chaampiyoon hogguu taateewu bar biyya Hindii tana bar bikka meeqa waa meeqa balbalaa beeka aara isaanii jechuu akkamii Pakistaan mootii. Yeroo hedduu isaan lameen hogguu walitti taphatan yoo xiqqaate gartee nama miiliyoona 20-30 laala takkaa'u nama miiliyoona 40 laala innaawaa jechuu. Okay? So hammas takka warra wal jibbu keessaafuu ammaan tana carraan gartee Paakistaaniif dhufee Paakistaan lola kana dhaabuu kanarratti gartee hojjechuun isidhaamu amma isaan eenyumaatu bar Paakistaanitti gartee wanta jechuu qofa odoo hin taane mootummaa isaaniitu aaru jiran akkamitti bikka kanatti gartee carraa kanatti fayyadamanii maqaa Hindiidhaa ol hin kaasinidha Paakistaanii olitti jechuudha. Okay? Sanis arkeetiin gartee waan ajaa'ibaati isin arguu qabdan jee dhiheessee dubagaa haalata gartee lola gartee ammaan tana deemaa jiru kana ilaalchisee pirezidantiin Ameerikaadhaa barruu ajaa'ibaa tana gartee akkaawuntii isaa tanarratti maxxansee jira. Akkuma gartee na duuba gartan kanatti pirezidantiin Ameerikaadhaa laal waan miidiyaaleen gartee oofaa jiruu fi ammaasis siisfaayirii kana ilaalchisee wanni inni laaluu fi wanni inni barbaadu adda adda. Okay? Wanni inni barbaadu fadhinnaa lubbuu isaatii fi fadhinnaa gartee mootummaa isaa qofa malee siisfaayiriin jiraatee fi lola gartee ammaan tana gaggeeffamaa jiru kana ilaalchisee waan inni laan amma waan inni haasoo jiru amma asirratti yoo laaltan wanni inni haasoo jiru waan gaariidha. Okay, fakkeenyaaf akkaawuntii asirratti gartee wanni inni barreessee waan gaariidha. Tanarraa
nuufi mootummaan Iiraan nagayaan waliin hojjechuudhaaf keessaafuu jaabeetanii Iiraan amma gartee karaa nagayaa deebitee gaazasiitis gurgurattee horii gartee Strait of Hormuz kanarraa guurtu kana wajjin karaa gartee constructionatti biyya isaanii haareetti gartee ijaaruudhaaf waan amma diigame kana irratti gartee xiyyeeffattee ijaaruudhaaf nuti Ameerikaan waan barbaannuun waan isaan barbaadanii cinaa dhaabbannee ni gargaarra. Inumaatu jaa darsa gartee markaboota hundarra guurree darsa isaan barbaadan hunda markaboota hundarra guurree Strait of Hormuz dabarree gartee biyya isaanii dura dhaabbanne isaan eeguu qabnaa jeeti barreessa. Construction isaan gargaaru. Okay? Laal. Tun yoomi arrumaan tana beetanii odoo yaa'iin ittiin dhalatini. Odoo gartee yaa'iin Strait of Hormuz odoon cufamin akkasuma sanitti ammasis miidiyaaleen gartee wanni pirezidantiin Ameerikaadhaa Iiraanii wajjitti walii galee waan akkanaati yaanii odoo gartee isaan irraan haasawanii haqa inni kana hunda barreessu jechuudha. Amma kun hundinuu duraa diigameeti jira. Inumaatu bara akka inni jee Strait of Hormuz inumaatu gartee Strait of Hormuz warri Iraanis gartee maallaqa irraa haa fudhatanii garuu jee nuufi isaan gartee akka gartee hariiroo gartee warra qabutti akka warra saahibaatti Strait of Hormuz waliin dalaguu ni dandeenya akka gartee maali venturii waliin goone. Laal pirezidantiin Ameerikaadhaa addunyaa kophaa keessa jira. Okay? Amma gartee waan inni gammachuudhaan akkana barreesse kana hunda duruu jalaa diiganiiti jiran miidiyaaleen. Amma sa'a tana waan biraa barreessu jira beeytanii reefuun tana bar miidiyaa irra ture faaksii irra ture miti. Laal construction hundatti gartee warra dalagu hedduu qabnaa akkasumas isaanis gartee maallaqa hedduu godhanii maallaqa isaanii kana gartee waan barbaadan hundaa gartee binnee bikka san geessinee itti gurgurraa jechaa jira. Ni dhiheessinaafi jechaa jira. Okay? Inumaatu yeroon gartee jiddu galeessi bahaa yeroo addaa isaanii taatu hundaa gartee ka irratti hojjennu je'eeti gartee kanatti dubbataa jechuudha. Gammachuu inni keessa jiru laala. Miidiyaan tan hunda duraa jijjiiree jira. Ana masaka tanaa yaabsifte ta inni je'e keessa Ameerikaan gartee markaboota lolaa kan markaboota gaazaa isinimee madura yoo xiqqaate bar markaboota 3,000 gahuutu Strait of Hormuz keessatti hidhamee dhaabbachuu jira. Okay? Ameerikaan markaboota gartee Strait of Hormuzitti qabamee dhaabbachaa jiru san okay? Taraafika akka gartee olii gad dabruu isaatillee gartee sanittillee nuti isaan gargaaruu ni dandeenya. Waan gartee isaan itti gargaarullee meeshaas waa hundaa'u ni qabnaa, uummata waraanaas ni qabnaa jechuun hojjettootaas ni qabnaa. Tana hundaanuu gartee isaanis gargaaruudhaaf nuti qophiidha je'eeti gartee bar gammachuu inni keessaa haasa'u waan ajaa'ibaati. Pirezidantii keenya isin akkana gootan guyyaa sa'a 24 illee waan kannitaniif hin kannineef sa'a 24 illee keessaafuu Izraa'el laal hogguu inni karaa kanaan ceasefire mallatteesse isaan gama kaaniin jalaa diigan beekaati godhanii beeka wallaalaniiti miti. Amma meelaale Iiraan Strait of Hormuz control godhuu dadhabdeeti duraan beeka lola kana dura Strait of Hormuzin kanamayyuuti ture. Okay? Hogguun akkana isiniin jiru markabni hundinuu bilaashis seenee ba'a bilaashitti. Iiraan waa xiqquma gartee numa laalti malee ijumaan laalti markaba seenee ba'u kana qofa ijaan laalti malee humaa takka godhuun ture duraan. Amma immoo markabni seenee ba'u hundinuu kafalliidha qaba. Okay? Kafaleeti seenee kafalee ba'a. Amma security Strait of Hormuz harka isaanii galee jira. Laal. Kalee akkuma gartee haasawnutti ni beeytanii miti. Iiraan Strait of Hormuz fudhachuudhaan akkasumas
hulii booda gartee if duuba kan deebine waa hedduu inumaatu isaaniif injifannoodhaan isin jee lolli kun. Injifannoo gartee xixiqqoo gaa namni ilaalu qofa odoon taane injifannoo ikoonomiidhaatii fi akkasuma sanitti injifannoo tan addunyaa irratti gartee isaan kan ol kaasuu akka gartee super power-itti maqaa dha'uudhaaf namni ta'aa isin jenne kalee ni yaadattanii warri kalee mana keessa ture. Akka biyyootan gartee akka Raashaa faa biyya akka Chaayinaa faatti namni Iraan tana maqaa dha'uudhaaf ta'an isin jee yoo yaadattan. Okay? Humna Strait of Hormuziin humna akkasiisan isaanii kannee jira. Amma gama kiyyaan namni hedduun gartee Iraan nikulara jaarrachuu qabdii waan akkasii jaanimi angama kiyyaan akkasiin jiru. Inumaatu isaan gartee Strait of Hormuz kana gartee yoo itti xiyyeeffatanii kanuma qofa gartee huluma tana eeggachuu irratti yoo xiyyeeffatan isaaniif nikularri guddaan Strait of Hormuzidha. Strait of Hormuz isa malees bikka biraas hedduu qabanii beeytanii. Okay? Garuu Strait of Hormuzin bar gaaza addunyaadhaa dhibbeentaa 20 control itti godhan. Waan sablaadhaa miti. Lolli kuni kana Strait of Hormuz kana dhuunfaadhaan Iraanii kan neevii jira. Amma Iraan waraanni isaanii neeviin isaanii control godha. Doonii xixiqqoo saniin. Okay? Arraan tana markaba tokko dhawanii jiran. Maaliif? Ajaja dideeti. Deebii jaaniiniiti dide. Ogguu deebi'ee markaba ibiddatti qabsiisanii jiran. Okay? Markabni amma deebii jaaniin san akka oduun gartee himaa jirtutti markaba gaaza gartee Israa'elii geessuu deemu. Eessarraa ka'e? Qataarirraa ka'e. Torban kana keessa markaba lama akkas duraa godhanii isinii silaa wartee wanta hin agartanii. Isaanumaatu gartee quwatee adda baafateeti jala deemanii markaboota kamiitutu as keessa jira hunda beekan. Markaba 3,000 beekuu jechuun waan sabaataatii miti beekaa waan sabloodhaa miti. Markaba 3,000 Strait of Hormuz keessa kan jiru jechuudha. Okay? So, let's see. Asirratti waan takka selataniin isin garsiisuu barbaade. Guyyaa irraan tanaa amma dura ni yaadattan yeroo gartee hoggaa jabeenya hariiroo biitii Paakistaanii fi Chaayinaa akkasumas Iraan tuni walitti qaban. Ni yaadattanii warri mana keessa jirtan maaliif gartee Chaayinaadha maaliif Paakistaanii fi Chaayinaan akkasumas Iraan tuni maaliif akkana walitti jabaattee jettanii gartee oguu mana keessatti marii godhu turre karaa gartee Road and Belt Initiative kan Chaayinaan gooteetu jira. Kan amma dura irraa haasaweetiin ture yoo yaadattan. Okay? Karaan kuni lafarra jira. Karaan kuni lafarra jira biyyootan kana keessa ba'a. Okay? Chaayinaa irraa ka'eeti Iraan keessa deemee akkasumatti gartee ilaa Paakistaan keessaan akkasitti karaa deemu. Karaan kuni karaa Chaayinaan daldala itti control godhuu barbaaddu. Okay? Yoo fakkeenyaaf gartee lolli adda addaa kuni bahara irratti kaka'u taate booda Ameerikaan bahara irratti gartee akka isaan markaboota isaanii kana olii gadi hin oofne godhuu ni danda'anii yaada juurraa kaaniiti tooftaa biraatiin karaa kana tolchanii jiran isaan kun. Maallaqa hedduutti baasanii jechuudha. Maallaquma isaaniitiin ni beeka. Biyyootan kana hunda keessa akkuma gartee fakkeenyaaf Afrikaa keessatti babaran markaba tolchuu jira wantoota tolchaa jiran maali karaa baaburaa Afrikaa keessatti. Karaan baaburaa amma isaan biyyootan Afrikaa tana waliin qunnamsiisuu barbaadan deemee karaa kanatti walitti dhufa. Okay? Road and Belt Initiative gujaamu gartee roodiin karaa makiinaati. Okay? Beltiin ammoo karaa baaburaati. Kanaan akkasitti gartee walitti fidan jechuudha. Dubagaa guyyaa irraan tanaa tuni breaking news dha beetanii wanni nama isiniimu. Breaking news dhaan isiniimu jira. Guyyaa irraan tanaa mootummaan Ameerikaadhaa
karaa kana kan Iiraan keessa ka dabru bikka kana gartee bikka diimtuu ni gartaniimi meeshaa jira qubni kiyya. No quba kiyya kana asiin ayya bikka tani gartaniimi bikka kana dhawaniiti jiran warri Ameerikaadha. Okay? Wannummaan guddoo ceasefire diide takka taana turte. Garuu ta Israa'elis harka keessaanii qabdi. Okay? Ammoo haleellaa tanaatutu daranuu gartee warra Iiraan aarsee ture. Okay? Amalaala lolli kuni akkuma gartee amma dura isiniimaa ture lolli kuni lola Iiraan garagalchuu qofa odoo hin taane lola ikoonomiitiin isin jechaa ture. Lola daldalaatii maallaqaas keessa jira. Okay? Maallaqaa fi malee niwukilaraa miti, misaa'ilaa miti, jinniidhaa miti. Isin galtee ma dubbiin? Torbaan kana guutuu bikka kana hin dhoyne. Takkaa gartee karaa kana hin dhoyne. Karaan kun Iiraan keessa dabra. Hin dhoyne ture. Arrammoo dha'uun isaanii gartee inumaatu mootummaa Chaayinaatiifis duraanis gartee hariiroo akkaataa gartee Chaayinaadhaa fi biyyoottan addunyaa tana irra hedduu siidha adda baasan barbaadaa jiran. Lolli kun deemee gaafa biraa gartee haasoo biraa keessatti itti dhufuudhaaf teenya lolli kun deemee Chaayinaadhaa fi addunyaa adda muruudhaaf. Okay? Garuu isteepii hedduudhaatu jidduu tana jira. Like sadarkaa adda addaa gartee jidduu tana waa hedduudhaatu jira itti dhufnaa garuu immoo lolli kun karaa san deema akka gartee imma isaan gaggeessaa jiranitti. Kana keessatti Chaayinaanis akkuma gartee amma dura isin himaa ture Chaayinaanis biyyittii Iiraantuun akka hin diigamne waan godhuu dandeessu hunda ni gooti. Biyyittii Paakistaantuun akka karaa tokkollee hin diigamne waan barbaadduun ni gargaarti. Gara kaaniin Chaayinaa fi Hindiin yeroo takka wal fedhan yeroo takka nagee qabaatan yeroo takka immoo wal lolan sani gartee waanuma jiru saniifuu amantiin qaban. Amantiin Chaayinaadhaa jabeenyaan eenyu Paakistaan faadhaa jechuudha bikka silaa Hindii wajjin diilii godhanirra jechuudha. Okay? Iiraanis akkasuma Chaayinaadhaaf Raashaafis akkasuma Iiraantuun. Okay? So tanaafi jarreen kun gartee hogguu karaa diploomaasiitiin dhuftes hogguu karaa basaasummaatiinis meeshaalee adda addaatiinis Iiraan cinaa wani dhaabbataniif jabduu waan wali qabaniif jecha isiniin jechuudhaa fi yeroo biraa gartee kana keessa gabbuunee ni haasoyna maaliif akkaataa gartee road and belt initiative qofa odoon taane ikoonomiin isaanii isaan kun bahararraa fuudhanii karaa makiinaa fi baaburaan akka jijjiiruu barbaadan waan ammaatii miti waan amata 30 fuulduraati. Okay? Kuni gartee 2030 pilaana gartee warri Chaayinaadhaa lafa kaa'ee irratti hojjechaa jiran. Okay? Kana akkasitti quba qabaadhaadha garuu Ameerikaan ni beekte kana. Kanafaa diiguu barbaadan isaan. Okay? Ammasis kana keessatti gartee qabxii takkataniin isin yaadachiisuu barbaadu mootummaan Iiraan gaaza gurguruu maallaqa eenyuutiin eegalteen isin hin jee yoo yaadattan. Gaaza gurguruu yoo kaashii qabaatte kaashii sirraa fudhatan. Yoo kiriptoodhaan kafaluu dandeesse kiriptoo sirraa fudhatan. Yoommoo kan gartee baankiidhaan tiraansfer gootu taate maal siin jaan maallaqa Chaayinaati isin hin jenne. Takka ja'a. Okay? Takka ja'a. Lamada torbaan kana keessa eenyuutu gaaza gartee Yuuroppiitti gurguran hunda maallaqa Chaayinaatiin nu kafaluu qabdanii jee eenyuun murteessa. Isinuma yaadachiisuuf. Raashaa. Okay? Puutiniitu murteessa. Raashaan gaaza isaanii amma gartee gaaza hedduu Yuuroppiitti gurguruu akka duraanii daran eegalaniiti jiranii. Gaaza isaanii akka jirutti duraan gartee duraan doolaaraani ture wanni hundinuu. Amma immoo maallaqa Chaayinaatiin nu kafalaadhaa jechaa jirti Raashaanis. Isinii galtee amma dubbiin? Tana gartee wanniin isinii himaa jiru. Wanni ammaan tana gaggeeffame kuni lolli ammaan tana gaggeeffame kuni irra guddinsaan Ameerikaadha miidha malee
Ameerikaadhaaf faayidaa hin fiduuf. Keessaafuu karaa gartee ikoonomii irratti jechuudha. Tanaafi gartee Raashaanis, Chaayinaanis, Iiraanis kanarratti waliin qindaa'anii wanni hojjetaniif. Kun egaa karaa daldalaati tooftaa biraati gartee amma wanni nama isinitti himaa jiru kun tooftaa addaati. Waan politikaa kana keessa politikaa irraa oduun taane karaa ikoonomiitirraa akkaataa gartee lollu kun jijjiiramu. Ammaasis impaayeroonni gartee gurguddaan addunyaa kuni waanuma loluma kanaatitu impaayera gurguddaa kana kuffisa. Keessaafuu yeroo ammaan tanaatti gartee carraan Iiraanii fi Raashaadhaa fi Chaayinaan gartee gaaza biyyoottan gaaza kana hunda gartee maallaqa Chaayinaatiin gurguruu eegaluun kuni namni hedduun gartee fedhu jaalatu jibbuus yeroo gabaabduu keessa biyyoonni Arabaatis maallaqa Chaayinaatiin nuu kafalaadhaa jechuu eegalanii jechuu beekaa tana. Maallaqa Chaayinaatiin gaafa biyyoottiin Arabaa tana keessaa biyyittii takka gartee nuti ulii booda gaaza keenya maallaqa Chaayinaatiin gurguranna gaafa jaan keessaafuu biyyittii akka Saawudii Arabiyaa faan. United Arab Emirates hin jettu tana dabraa bira isin hin jettu. Isin ni diigamte odoo akkas hin jenne dura biyya saniitu diigamuu ta'a. Takkasan. Kuweetii fi Bahareen sagaleen qaban. Isaan warruma gartee kanuma ayyoo fuudheetu isaaniif abboodha. Isin galtee isaan as keessaa wanta galleen qaban. Garuu xiqqoo gartee nuti Iiraanis gartee bar yoo wanta jette nuuf nagaa warri jahu Qatar faadha. Qatar gartee arraan tana miidiyaaleen gargaraatilleen akka dubbachaa jiranitti waraanni Ameerikaadhaa akka biyya isaanii keessaa bahuudhaaf deeman nuti akka oduutti irraa dubbanneeti jirra. Garuu immoo ofiishaaliin goone beeytanii like mootummaa Ameerikaatti hin himne madura karaa gartee tartiibaatiin jechuudha. Gaafa isaan tartiiba saniin waraanni Ameerikaadhaa biyya teenya keessaa bahuu qaba yaanii gartee ofiishaalii waan san hogguu gaafatan. Doolaarri kutee jira jechuudha Qatar keessa. Walii booda jaalatanis jibbaniis maallaqni Chaayinaadhaan seenaa takkaa'u hariiroon Iiraanii hojii isaan gartee Iiraanii hojii yoo gartee hariiroo goone irra nuuf gaariidha yaada juu jechuudha. Eegan kanarraa isinii haasa'e booda oduu tana amma durallee isinii maatiin ture tan United Arab Emiratesin maallaqa keenya gartee amata yoo xiqqaate bar amata 30 dura gartee liqii isinii kannine nuu deebisaadhaa jetteeniiti Paakistaan rakkaa jirti. So yeroo ammaan tana Paakistaan maallaqa gartee biiliyoona 3 kan daddaftee gartee United Arab Emirateif kafaltu hin qabdu harkaa. Maaliif biyyoottan hedduun gartee maallaqa isaanii waan gartee gaa ikoonomiitti godhachuu fi wadda addaa gartee biizii daamire hin qaban. Kana keessa gartee arraas irra deebi'aniiti maallaqa keenya daddafaatii nuu kafalaadhaa jaanii dhiibbaa irra godhaa jiran Paakistaan tanarratti. Kana keessa wanni isaan gartee dhiibbaa irra godhaa jiraniif guddoon takka Paakistaan Saudi Arabiyaa wajjin hariiroo qabaachuu siidhaasani hin taaneef san. Lamada ni beektan United Arab Emiratesin ifisiitiif warra Israa'el wajjin waan jirtuuf jecha kana keessatti gartee Paakistaan tana ikoonomii isaanii akka kuftuu barbaadan akka gartee dadhabattuu barbaadan. Tanaafuu namni gartee hogguu ati dadhabbii qabdu hogguu si arke yeroo san gartee lafa sidhiitaan san dhugaadhaa jechuu politikaa keessaas ni jirti. So amma inumaatu gartee isin eegganne isin bar maallaqa amata 30 duratti kannan ka gaafachaa jiran. Isin eegganne amma torbaanuma dabre torbaan lama dura gaafa torbaan lama na fakkaata kaniin isin hime isin eegne gartee dadhabne jira daddafaati maallaqa keenya nuu kannaadhaa jaaniiti rakkoo gartee ajaa'ibaa irra godhaa jiran. Amma Paakistaan
takka gartee Saudi Arabia fa kadhachuudhaan takka ammoo biyyootan biraatiif gartee meeshaalee gurguran fa maallaqa gartee walitti qabanii isaaniif kafaluu qabanii jechuudha. Okay? Kana keessa maali? Maallaqa nuu kafalaan ammaan tanaa kuni dhugatti gartee maallaqa kana United Arab Emirates barbaaddeetii miti beeka. Okay? Kuni political pressure dha. Waan political irratti gartee isaan kuni walii galuutti hin jirreef jecha horii keenya nuu kafalaan isaan irratti gartee dhiibbaa godhanii akka gartee ikoonomiin isaanii dadhabatu takkaa'u akka isaan fuuldura gartee biyyootan ollaa san keessatti ol bahanii gartee akka mul'anne dhiibbaa irra godhuudha jechuudha. Okay? So, kanarratti gartee waan takatanii isin garsiisu diploomaasii lola kana dhaabuu irratti takkaa'u gartee tattaaffii lola kanaa irratti diploomaasii Chaayinaan hojjette. Okay? Dhugumatti gartee baatii dabartee tana guututti gartee lolli kun eegalame. Guyyaaleen cina jira akkuma gartan kanatti gartee guyyaaleen hedduudhaatu gartee cinaa jira. Keessaafuu ministeerri haajaa alaa kan biyya Chaayinaadha. Biyya Raashiyaatirraa eegalee biyyootan gartee addunyaa warra Yuurooppiidhaa biyyootan Arabaatiif naannoo kana hundatti bilbilee akkaataa gartee lola kana dhaabuu qaban irratti marii biyyootan kan hunda hojii godhee deebi'ee gartee Chaayinaa wajjin guyyaa kaleedhaa godhuu Raashiyaa wajjin guyyaa kaleedhaa godhee akkasitti gartee furmaata uumuusaa kana nama hedduutu dinqisiifachaa ture. Namni hedduun gaasilaas gartee kireeditan kannaniif malee Chaayinaan gama duubaatiin lolli kun akka dhaabbatu takkaa'u gartee akka lafa irratti walii galan godhuun isiidhaa karaa Paakistaaniin isiniif haaree ta'uu hin qabdu. Maaliif Chaayinaa fi Paakistaan hangam takka gartee akka wali dhiyaatan isinii himaatiin ture ammallee reefullee isinii himaatiin jira. Garuu Paakistaan gartee lola kana nuutuu dhaabe jettee as baatee kireeditii haa fudhatu takkaa'u gartee namni hedduun akka gartee isaan kana galateeffatan haa fakkaatu malee gama duubaati namni gartee waan kanarratti shoora guddaa taphate Raashiyaadhaa fi Chaayinaadhaa isiniin jechuu barbaadeeti. Okay? Akkasii xumura irratti gartee waan takkataniin isinii immoo odongaa asirraa hin baafanne. Okay. So, reefun tana turilleen gartee prezidaantuu Ameerikaati odoo haasa'oo gartee reefun tanaa nuti Iraanii wajjin hojjanneeti gartee waa hedduu horii hedduu gartee dalaguudhaaf teenya jee kan inni haasa'u san dura barruu tana barreessaa ture. Barruun tunis yaaduma gartee ammaan tana inni haasawaa jiruu fi ammaasis akkaataa gartee nikularri Iraan kuni bikka jabduu jiru. Kanarratti mootummaan Iraanis isaanii wajjin gartee akka hojjechaa jirtuu fi walumaa galatti nikulara gartee maali interviewii isaaniiti gaa nikular baamii insayinaadha. Waan gartee silaa nikular energy itti tolfachuudhaaf deeman san akka gartee bikka jabduu jirtu ammaasis warri Iraanis gartee dhaqanii hin fuune waan kana waliin hojjenneeti har tokko baafnaa jeeti pirezidantiin Ameerikaadha dubbachaa jira. Kan gartee akkuma yaadaattiin gartee isin garsiisuu barbaade. So wanni gartee taniin irra deebi'ee isin yaadachii isiniif himuu barbaade barruu tana waraana Izraeliitu baase. Akka gartee waraanni Izrael jechaa jiranitti ceasefire mootummaa Ameerikaatii fi warri Iraan maxxansan san keessatti takkaa'u malla irratti walii galan san keessatti mootummaan Libanaan as keessa hin jirtu ja'aniiti inumaatu bikka gartee dhibba takkaa ol gaareef isin garsiisee miti bikka dhibba takkaa fi 60 dha'uu isaanii isaan ammoo bikka dhibba takkaa ol haleellee jirraa ja'aniiti ibsanii turan. Wanni tuni gartee ammallee oowwituudha maaliif nama hedduutu irraa aara qaba. Isaan kun ceasefire diiguu isaaniiti jeetiin gartee isin garsiisuu barbaade. Let's see. So xumura irratti wanni tagartee taniin ammallee isinii himuu barbaadu xumura irratti waraanonni warra Israel galgala kana reefuun taane jechuudha. Teheraan keessa magaalaa
magaalaa guddoo Iiraan bikka adda addaa gartee haleeluu jiraachuu isaanii miidiyaaleen gabaasaati turan. Okay, keessaafuu gartee warreen Teheraan keessa jiran akkasuma sanitti haleellaan bikka takkaa fi lama qofa odoo hin taane bikka hedduudha keessaan dhawanii galgala kanallee bikka hedduu gartee boodarre jechuudha bikka hedduu akka dha'uudhaaf deeman miidiyaaleen irra deddeebiiniiti dubbachaa jiran. Amma gaa ceasefire kuni kan Libanaan qofa odoo hin taane kanummaan Iiraan kunu diigameeti akkasitti lolatti gartee guututti deebi'uudhaaf deemaniidha waniin isiniin barbaadu. Kana keessatti maasis mootummaan Israa'el tuni warra Ameerikaati wajjin irra deebi'anii gartee bikki isaan haleeluudhaaf deeman bikka infrastructure kan warra Iiraan. Okay? Kana gartee irra deebi'anii dha'uu barbaadanii mootummaan Iiraan akka gartee reefuun tana jechaa jirtutti keessaafuu karaa waraana isaaniitiin marsaan 100 fi marsaan 200 galgala kana ni taati qaceellootti gartee qophaa'aa nu eeggaddaadha jaaniiti irra deddeebi'anii himaa fi jiranii isiniin jechuudhaa fi obboleeyyan keenya odungaa arraan tana fakkaatti akkuma gartee amma dura irra deddeebi'ee isiniimutti lolli kuni inumaa asitti hin dhaabbatu lolli galgala kana itti fufaan beekamteeti jirti. Kana keessa gartee biyyoottan as keessaa harka qabanii fi inumaatu gartee booda oguu gartee laayivii kanarraa baane waan adda addaa waan ta'u hundaa'u laalleeti isinii himuu teenya. Akkasuma sanitti gaa warreen as dhuftanii gartee oduu dhaggeeffachaa jirtan chaanaalota keenya kan yuutuubiidhaatii fi asiis hordofaa faaloo godhaa. Akkasuma sanitti warreen gartee keessaafuu biyyoottan arabaa keessa jirtan lubbuu teessan akka ifeeydanii fi gabbaatanii gartee mana keessa teessanii qofa bikka teessanitti wanta hin ta'inaadha. Inumaatu gartee bikka takka warri tekstiidhaanuu isiniif himaa oduu immoo hordofuun hedduu gaariidha firraa eegaa maaliif Suudi Arabiyaadhaa fi biyyoottan biraatis galgala kana haleelamuudhaaf ta'an tana shakkiin takka illee hin jirtu. Okay? Lolli kuni hin dhaabbatu maaliif mootummaan Ameerikaatii fi keessaafuu warri Israa'el lola kana dhaabuudhaaf hin deeman. Okay? Isaan guututti gartee hamma namni tokko mooyu warra gartee lola kana itti gaggeessuu barbaadu. Guddoon isaanii namni tokko amma gartee isaan fakkeenyaaf oguu gartee har'aan tana ceasefire gaggeeffame kana maaliif gartee durumaanuu lola kana gaggeessanii jaanii warri haasa'u ni jira takkasanii lama dammaasis lola kana gartee hogguu Ameerikaa fi warri Israa'el gaggeessan lola kana pilaana gartee itti keessaa bahan hin qaban turanii jaanii gartee gaafiin akkanaatu ni kaati keessaanillee gartee nama hedduutu na barreessaa ture. Warri Israa'el fi Ameerikaan Iiraan irratti okay pilaana isaaniitiin isin hima. Pilaana warri Israa'el fi pilaana Ameerikaadha Iiraan irratti. Okay? Pilaanni isaanii niwukilaraa miti ammaasis misaayilota isaaniitii miti. Pilaanni isaanii biyyuma san guututti diiguu barbaadan. Achiloo dhageeffadhaa. Iiraan guututti diiguu barbaadan. Akka gartee isiin akka biyyaatti kan taane. Akka fakkeenyaaf akka Liibiyaa akka taatu. Akka gartee Iraaq akka taatu. Akka Siiriyaa akka taatu. Amma Iraaq illee gartee suutatti walitti deebi'aa jirti. Garuu ammallee rakkoo hamtu qaban. Okay? Akka Siiriyaatti gartee akka diigamtuu barbaadan. Pilaanni isaanii guddaan isaanii. Yaada kanammaa nama hedduu karraa haasa'ullee hin agarreen. Bikka adda addaatti illee nama irraa haasa'u hin agarre. Ameerikaan lola kana gaggeessuudhaaf irran kaayyannee lola isaan gartee waan jiru hunda diiguun hujii isaaniiti. Warri Israa'elis hunda diiguun hujii isaaniiti. Okay? Kana godhuudhaaf yeroo hin qaban. Yeroo gartee akkanaa seennee hanqa kanatti keessa gabbuu kana hin qaban. Kuni pilaanaa miti. Okay? Tanaafin isiniin jaa gartee ceasefire fi kana gartee ammas jaanii oguu dubbatan ni yaadattanii pirezidaantiin Ameerikaadhaa lola kana dhaabuudhaaf eessa dubbachaa ture. Lola kana dhaabuudhaaf guututti odoon taane warra Iiraan kana raffisuu takkaa'u gartee akka isaan lola dhaabuudhaaf deemna jaanii sodaarraa gartee takkaa'u qophii lolaatirraa xiqqoo gartee hafuura baafatan. Okay? Ammaasis keessatti gartee wanni isaan godhuu barbaadan meeshaalee waraanaa warra Israa'el fi Ameerikaadhaafis akka dhuftu kana keessatti. Okay? Ceasefire godhan keessatti illee yoo jiraatte. Okay?
Sana gartee qacollotti hubaddaa. Pilaanni isaanii beekamaadha. Pilaanni isaanii biyyuma san diiguudha guututti. Achi booda biyyittii gartee akka efisiitiif wal nyaattu godhuudha. Eega akkas godhan Izraeliituu jiddu galeessa bahaa kanatti gartee humna olaantuu tahaan isiniin jee. Wanni isaan barbaadan sani. Mootummaan Izrael Strait of Hormuz harka galfachuu barbaaddi. Mootummaa Ameerikaatii mi beeka Izrael. Ani isinii mee bara karaa gartee kunoo Izrael gartee kana hunda kanatti kontrol gooteeti Suudi Arabiyaa keessaan Gaaza gartee biyyoottan Arabaa kana hunda biyya isaanii keessa baasanii Yuuroopitti gurguruu barbaadaniin isiniin jeemi. Hujiidhaan itti dhufuudhaa teessan gaaf tokko. Gaaf tokko hujiidhaan itti dhufuudhaa teessan. Pilaanni isaanii sani. Humniti ammaan tan isaan dura dhaabbachaa jirtu biyya Arabaa qofa keessatti miti beeka. Biyyoottan Arabaa kana qofa ilaalina. Humniti ammaan tana Ameerikaadhaa fi Izrael dura addunyuma tanarrattuu dura dhaabbachaa jirtu. Ta isaanii gufuu taate Iiraani. Okay? Namni cinaan gartee amma North Korea dhafaa jira or China fi wanta faa jira. No. Guddoon takka dura Iiraani. Okay? Iiraan yoo if dura karaarraa haasan yoo Iiraan kuffisan biyyiti biraa hundinuu isaaniif gaariidha. Maaliif yoo isaan gartee Strait of Hormuz kana control godhan gaazni Chaayinaadhaa dhaqu eessa keessa dabree dhaqa. Tana qofa naa hima. Gaazni Chaayinaadhaa jiddu galeessa baatiirraa dhufa gaazni Chaayinaadhaa as keessa dabruu qaba. Gaazni Afrikaa eessarraa dhufa asirraa dhufuu qaba. Daldalli addunyaadhaa kun eessa keessa dabra. Strait of Hormuz fi Red Sea dabra. Okay? Kana wanni Izrael barbaaddu. Izrael kana control goonaan addunyaa guutuu akka feete gooti. Ameerikaan uummata kallan jettuun itti dhiifti. Ameerikaan ammaasis beekaa. Namni hedduun gartee Izraeliitutu Ameerikaa tana control godha. Izraeliitutu Ameerikaa akkas godha. Waan akkanaa ni jaan. Ni fakkaattiis. Dhugaan jirtu garuu immoo Ameerikaanis Izrael tana itti fayyadamteeti hujiilee adda addaa tana itti gaggeessiti. Okay? Hujii ifisiitiif hin goone ni jiraa miti. Ta ummanni isaanii cinaan dhaabbanneetu jira. Ummanni Ameerikaadhaa kuni waan gartee hin deeggarreetu jira. Amma akka lola gartee Iraan kana ummanni Ameerikaadhaa irra hedduun isaanii hin deeggaru. Paartii Demokiraas haa ta'u, paartii Ripablikaanaas haa ta'u. Okay? Irra hedduun isaanii deeggaraan jiran. Okay? So, kana hundaa gartee kanatti quba qabaadhaadha. Yeroo biraa gartee guututti yaadaa fi waan adda addaatiin irraanii haasofnaa. Kana keessa gartee warreen amma harka baasaa jirtan maalii dura dursoo gaaffii qabdan moo yaada qabdan mee naa himaa. Warreen harka baasaa jirtan nama hedduudhaatu gartee eegaan laayivii seenirraa harka baasee gartee na eegaa jira. Xiqqoo carraa isiniif hin kannaa garuu yaada qabaatanis gaaffii qabaatanis mee daqiiquma takkatti xiqqeessaadha akka gartee namayyuu seenee salaam jee harka nu fuudhee akkasitti gaa sagalee isaanii babbareedu nu dhageessisee baafattutti anillee gartee waan hin as turuudhaaf yaada hin qabneef jecha seenaati salaam jaa gaaffii qabaatanis yaada qabaatanis nu dhageessisaadha. Akkasitti yoo gartee deebiin barbaachisaa taate deebiin irratti ni goonaan isiniin jaa. Akkam jettan? Tole, isin hundinuu gaa ogguu seentan sagalee teessan cufa. Hanqaan gartee isin yaamu. Okay? Hanqaan isin yaamu sagalee teessan cufaadha. Na eegaa namni kun hin ta'u. Sagalee teessan cufa. Let's see. Okay. Dura dursoo 23 kalee 23 kalee haasootti odoo jirtuutiin TikTok adda nu mure jirtaami. 23 jirta. Jira. Alhamdulillah. Atis baga jiraattee baga gammade. Jira alhamdulillah. Walumaanuu yaaddu.
Jira alhamdulillah. Ayyee baga jiraatti. Carraan keeti Assalamualaikum itti warahmatullahi wabarakatuh. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Networkii keetiin rakkoo qabaansa. Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhiifama waliin ani itti hafuufu. Hin Ati itti ariifadhaan fufi bayyu. ayyee. Itti fufi. Okay. Dura dursoo lammii koo obboleessa koo qaalii naa galatoome madeera koo. Hedduu galatoome an dhugaa rabbi hedduu sin hordofaa namni nama ofiin nama hin galatoonfanne rabbiin hin galatoonfatani. Namni afaan ofiitiin waa dhagayuun dunuunfatee waa laaluu irraa waan gaarii namni ayyala deemtanii dhaggeeffattan hundi nama obboleessa keenya kana jajjabeessuu sheer godhuu fi taap koppiliinkii gochuu fi fooloo godhuu yuutuubii isaa guddisuu waan akkanaa isin barbaachisa. Amana yaa Hedduu marare. galatoome. An gaafiin tiyyaa ani gaafiin tiyya gaafii takka. Okay sabar. Ayyee. Okay bisa waka. Gaafiin tiyya gaafii gabaabduudha. Uummanni yeroo lola dhaabu jedhee namni marti gammadee jira. Garuu gammachuun tuni waan taate amma dhaga'u jirra. Uummanni Libaanosiin keessatti uummanni kun dhumataa jira. Nuti keessattuu warra naannoo wanni kun itti jiru keessattuu guddinaan Imaaraatii keessa jira. Warra baay'inaan lolli itti deemu kanarraa nama tokkoon naannoo kennan jechuudha. Ammallee lolli kun of duuba deebi'a hangaafiin tiyya takkitti matana. Baay'ee haasa'uu hin danda'u sillee hin beeku. Okay. Uumaa rakkoon qabu. Gaaffii bareedduudha kan kaaftee. Tole. Latti gaaffii ta'e tana ittiin deebi'a waan gartee waan keessaa waan irraa dubbadhuutu jira. Tokkummaa jirtaa? Hai Jamal keenya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirta? Nagaa fayyaadha. Jirra hunoo nagaa fayyaa akkamatti? Dhugaa jirra baay'ee namatti tola an gizee hundan si dhaggeeffadha. Baay'ee oduun kennatti tola. Galatoom dhugaa. Abshira. Carraan keeti gaaffii qabdamoo yaadanuu hiruu deemta? Halo, dhageessu? Okay, 23 jirtaa? Assalamualaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jira. Okay, carraan keeti? Assalamualaikum. Ni dhageeffaman qareemuun tanaa ni Baga diddeebar. jiraatanii baga gammaddanii. Abshira, walumaanuu. Lola deebiin gammachuun eessa Baga jirti? gammaddan jechumaa fi baga gammaddan. Haa ta'u garuu no jechuun ta'ullee ammallee waan rabbi fidu hin beekanu. Jechuun ilaalchi bareeda jechuu kooti. Ilaalchi hamma ammaatti jiru bareedaadha. Kaleessa waadaa wayii si galchuu barbaade koomenti irratti dhiisii waadaa nu galchinii nama kana nu haa taa'uu dhabuun barbaannu naan jedha waan ta'eef irra taree jira. Ayyee. Sirraa mormatanii nama ajaa'ibaa sirraa mormatanii nama hedduu si jaalatu qabda dhugaa. Hedduu Baay'ee si galatoomi. jaalatanii baay'ee sirraa mormatan. Naa galatoomaa jiin. Biraa hin qabadhu. Baay'ee si dhaggeeffataa jirra. Taaptaap harka dhiifnee jechuun maashina bitannee amma. Taaptaap gochuun qofa maashina bitannee. Dhugaa jettaa? Jabaadha. Itti fufa. Tole. Hedduu galatoomi. Galatooma. Ayyee. Hedduu galatoomi. Si dhageessaniimi na duuba wal mari'ataniiti namni gartee bikka kiyya bu'ee ilmaa 23 irraa qabe namni san gartee haa galatoomu jennaa. Tole gaa 23 atillee galatoomii nu jiraadhu ilmaa dhuftee gartee yaada bareedaa akka kaletti nu haasa'u keetiif hedduu sirraa boonnaa jirra. CTN jirta? CTN. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمسي باي قرأتهم قالوا باي سيقرأتهم فنا وان فول دراتي في وان قاموا بودات اللي بفاجر وفي حال يدين مدرو دبتي ترتي باي دك أكمل وان داري لا خنافو قالتهم سيقرأتهم فتش ما بين السنة ثانك يو اوكي هدو غلطهم akkana la namni akkana seenee jecha babreedaa kana yeroo gabaabduu keessatti je'ee akkasitti yaada isaatiillee barbaadee ba'a. Tole warri seenaa jirtan sagalee teessan cufaadha hanqan gartee si yaamu. I am happy jirta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I am happy. Hanqan si yaamu obsa. I am happy jirta. Na dhageessa. السلام عليكم. Okay. Wa alaikum salam. Okay. ميديا BBC. I'm happy. Cal jette bar. Okay, tole yeroo isaan jirta. Yeroo isaan Adam carraan keeti. Na dhageessa. Dagaa jira nan jira. Ayyee carraan keeti. Duraan dursee Ayyee na walgalchuu keetiif galatoomi siin jecha. tole abshira. Inni itti aanu har'a guyyaa gammachuuti dhugaa haalli jiru bareedaadha hangammatti. Garuu fuuldura maaltu taha ka jiru irratti xiqqishoo yaada bal'aa amma fakkeenya gaafa jalqaba lolli kun eegalu Iraan guyyaa 40 gadda labsitee turte. Garuu gadda san keessatti gumaa kafalachuuf ture fakkaata. Maaliif lollillee 39 fixee as guyyaa 40ffaa guyyaa 40ffaa irratti waan dhaabbateef akkas fakkaata. Inni itti aanu Ameerikaanis waan dadhabde fakkaata. Kanaaf isin ammoo lola dhaabuu barbaaddi. Wanni inni deemaa jiru garuu Israa'el Iraan irratti dhaabdee garuu ammoo Libaanus keessatti hin fufa jechaa jirti. Inni kunoo eessa geessa lola kana ammoo haaratti deebisamoo lolli kun galmani gaafa jiru Okay. waraana dhaabuun kun galmani gaafa jiru qaba. Bakka galatoom. Okay. Bareedaadha yaada bareedaadha dhiyeessitee irraa haasofnaaf. Maammee jirta? Maammee na جرا dhageessa? جرا نندقة. Abshira seeni ayyee carraan keeti. سيدقة Itti fuf وتنجرا. itti دقة fufi ayyee وتنجرا. carraan keeti. ما شاء الله. duraan dursee akkuma si galatoonfachuun barbaada jazakallah khair. Yaadni Abshira. ati kaastu hedduu yaada bareedaa hedduu yaada bilchaataadhaa fi yaada ilma namarra eegamu kaastee wanti namarra qalbii namarraa fi sammuu namaa keessa akka sossoo godhuun keetiif wallahi baay'ee jazakallah khair baarakallah fiik. Kan lammaffaa Amiin. akka ammas ilma muslimatti wanni ati kaastu hundinuu wallahi waan baay'ee nama gammachiisaa baay'ee waan namarraa eegamu. Kanan si biraa argee egaa obboleessa kiyya ammallee fahamii rabbi si haa kennu. Amiin. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam rabbi zidni ilma je'ee beeytee du'aa tana godhate ammallee rabbiin fahamii si haa kennu. Ilmi Amiin. waa baruu ilmi gartee waan hunda xiinxalee arguu danda'u rabbi si haa kennu. Qalbii keessaa qalbii waa agartu rabbi si haa kennu. Maasha Allah. Amiin. Yaadni kan biroo kan eegan du'aa isii godhe booda haalli xiqqishoo ammallee akkuma obboleessi kiyya irraa fuqaasee deeme xiqqishoo wanni nama yaachisu maali? Obboleeyyan keenya kan biyya lumnaan keessatti amma dhumaa jiran sunis obboleeyyanuma keenya Iraan irratti lolaniin dhaaba jettee Israa'el achitti nama kumaatama manatti awwaalu jirti. Isaan kun dubbeen isaa akkamii yaadama akka xiinxala keessanitti maaltu duubaan dhufaa akkamitti ilaalamaa
fi fuulli durri moo dubbii Ameerikaatis akkuma kana dura kijibee guyyaa yeroo achi dheereffachuuf immoo namticha Tiraamp jedhamu kun addunyaan tun amanuu dadhabdee jirti. Kun yoo akkamii waan jiruun yaada si deebiisee xiinxala kee keessatti atis waan irraa haasoftu yoo nu kaasuu dandeesse jeetine jazaakallah khayra baarakallah fiik umrii si dheeressu kanuma galatoomii gabbuu heddumaan taabsii godha. Abshira amin. Hedduu galatoomii dhugatti seentee yaada babbareedaa kanaa fi du'aayis nu gootee ilma hadiisa illee keessa buusuu keetiif hedduu gammanne nuuf jiraadhu siin jennaa yeroo biraatti gartee kanumatti osseeni gaaffiillee babbareedduudha haaftee obboleeyyan keenya kas duraattis gartee gaaffii babbareedduudha haasanii lolli kuni fakkeenyaaf laalle ajendaan Israa'el qabdu ajendaan isaanii gartee guddaan takka lafa babal'ifachuudha. Lafa babal'ifachuun kuni biyya gartee akka Libanaan tana humna Hizballaadhaa tana akka diinaatti waan laalaniif jecha isii tana gartee hamma danda'anitti humna Hizballaa qofa odoo hin taane ummatuma biyya Libanaan kana guututti dha'uudha. Kiristaanaas haa ta'u, Islaamaas haa ta'u, hunduma isaaniitu jechuudha. Kana keessa lafa babal'ifachuu, lafa saamuu. Kuni ajendaa kophaadhaati. Kanuma keessa maasis lolli kuni keessaafuu gartee Iraan Hizballaan tuni yeroo amma duraatu akka gartee isiin tuni kophatti akka dhoomtu kana barbaaduun turre amma immoo carraa harkatteeti jirti. Lolli kun eegee irratti ka'ee booda Iraan amma booda Israa'el akka feetetti akka Libanaan tana dhooytu ittiin dhiiftu. Maaliif arra reefuun tanallee gartee wanni isaan jechaa jiran yoo Israa'el Libanaan dha'uu hin dhiifne ammaasis kaleellee gartee marii san keessa waan tureef jechi gartee ceasefire lola dhaabuun kuni Libanaanis keessa jirtii jedhaniiti achirratti barreessanii jiran. Arraan tana garuu mootummaan Ameerikaadhaa eega gartee yaada san fudhatan booda kalee Israa'el deemtee Libanaan dhooyinaan yaada san jijjiiraa jiran. Sababa sanitti gartee pirezidaantiin Ameerikaadhaa wanni gartee miidiyaaleen kuni waan sobaati dubbachaa jiranii jee miidiyaatti qubalaachaa jira jechuudha. So kunii fi lolli gartee amma Ameerikaa fi Iraan Ameerikaa fi Israa'el Iraan keessatti gaggeessuu barbaadan takkaa'u naannoo biyyootan Arabaa kana keessa gaggeessuu barbaadan xiqqoo adda ajendaan isaa tokko haa ta'u malee wanni isaan godhuu barbaadan waan addaati. Tokko gartee yoo Iraan dadhabatte biyyootan akka Libanaanii fi takka warra Hizballaatii fi akkasumas biyya Yaman warra gartee Huusii kanan gargaartuu yaadajuu yoo ifiisiitiif dadhabatte. So kana keessatti isaan gartee Iraan tana dadhabsiisuu irratti wanni isaan hin goone takka illee hin jirtu. Ani lolli kun gartee ammaaf ni dhaabbataa jedhee yeroo gabaabduudhaaf dhaabbachuu ni danda'a. Garuu fuuldura keessa lolli kun ittuma deebi'uudhaa ta'a. Ilaa hanga kam ilaa namni tokko hanqa mooyuutti. Ilaa hanqa Ameerikaa fi warri Israa'el mallattoo fedhan haa mallatteessanii waliigaltee fedhan haa godhanii cal ja'anii numan teenye. Kana gartee quba qabaadhaadha. Hedduu waan hin haasofneef hedduu haasofuu barbaadu garuu immoo nama hedduu harka baasaa jira. Qabxiilee adda addaa boodarraan itti dhufa ammaaf sanyii jirta. Sanyii na dhageessa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee obboleessa keenya qaalii jiraadhu umrii rabbi si haa dheeressu. Amiin. Akkasuma dhugaa rabbi agaati laayivii seentetiniin oduu gurra keessa nu buuftu baay'ee sa'aa nu yaalaa dheerata. Asirra wanni odoo hin jenne hin dabrine tokko dhugaa rabbi waan miidiyaan hin ibsine oduu miidiyaan hin himne nu himaa jirta. Kanammootu jechuun kaakalas jabaa kenna si jabeeffatuu qabnaatillee nu jiraadhu rabbi umrii si haa dheeressu. Amiin. Sanitti aansee suusii nuti ta'ee jira oduun kan kee dhugaa rabbi suusii nuti ta'ee jira maaliif beeyta waan sila miidiyaan gurguddaan hin himne nuuf himta waan isaan dhoysanii wanni godhan nummoo wanni barbaadu oduu isaan kijiba himansanii miti oduu ati nu himtu babbareedduu tana kalaas hojii gabaabduu ati babbareedduu nu himtu oduu haqaa tana qofa feena
kanuma jechuu barbaada galatoomii nu jiraadhu umrii nu dheeradhu siin jedha jamsii kenna si jaalanna rabbi si biraa jiraatu akkanuma ammallee akkanumatti itti nuufuufi waan Amin. si ajaa'ibsiifadhee deebi'ee muutu kalaasi natti tolte keessa waan fiddu hunda ragaan fidda kanan natti tolee nu jiraadhu siin jedha dubbii sittiin dheeressu baabaa kiyya. Hedduu galatoomii hedduu ulfaadhu atillee gartee sagalee babbareedduu sanaan yaada babbareedaa kan dhiyeessu keetiif yeroo biraatillee kanumatti qottuuti salaam nuun ji'i hedduu galatoomii siin ja'a. Itti aansuudhaan Turkii jirta. Akkanatti gartee yaada babbareedaa kana yeroo gabaabduu keessatti hogguu dhiyeessan nama tolaa namayyuu gartee seenee kanatti sagalee isaanii dhiyeessanii. Turkii jirta? Ninjira, assalamu alaikum. Waalaikum salaam dhiyaadhu. Wallahi maashaallah Jamaal kenna wantuma amma sanyiin jedhe kana haasa'uu jechuu barbaade baay'ee odeeffannoo faaktii ta'e kan nama gammachiisu. Waan sila miidiyaan gurguddaan wannaa hin jenne nu wannaa jetta yeroo hedduu si hordofaa ani Dubaay irraa maashaallah nu jiraatu miidiyaan kan kee kun TikTok irraa gara miidiyaa guddaa miidiyaa amanamaa namni baay'een daawwatamu nu ta'uu qaba jedhee yaada nu jiraadhu siin jedhanis kanumaan jechuu barbaada galatoome. Tole abshira galatoome tilleen nageen nu jiraadhu. Let's see eenyutti aanaa sabbee jirta? Jira, salaam alaikum. Waalaikum salaam akkam jirtaati? Nagaa waalaikum salaam nan dhageenye. Dhiyaadhu carraan keeti abshira. Carraan koo carraanaa kennudha galatoomi. Wantan dubbachuu barbaadillee gabaabumaan dubbada hundinuu dubbataniiru jarri dura sii kennanii galata galchuun barbaachisa afaan keetiin nama akkana afaan akka kana afaan keetiin dubbatee akka nu siyaasa duniyaa kana akka nu argannu gochuu keetiin galatoom. Ammas itti dabalee yaada akka kana dhugaa argachuudha sa'aatii ammaa akka qalliitti hin argamu saaqi isaan kaasa jedhamu bakka keessaa argattee funaante waan dhugaa ta'e. Kana wanta kun asiin dhiyaateera wanti kun asiin dhiyaateera jettee gizeetti fiddu galatoomi maaliif afaan keenyaan dubbachuu keetiin uummanni tu bare afaan isaatiin siyaasa duniyaa barachuun uummata tokko guddaadha sana barsiisaa taati. Dhugaa hedduu galatoomi. Kana badaan itti sitti gammadee itti aansee immoo waanuma naannoo sana irratti jiru sun dhugaa waan jiru hundinuu olaantummaa barbaadaa Suudi Arabiyaanis ta'e Dubaayis ta'e olaantummaa amma Afrikaa ture. Afrikaa dirasii dhufanii waan jarri godhan argaa jirra. Ammas immoo warri kuni Iraan kuni warra Filisxeemiin dura bu'ee biyyi Islaamaa meeqatu taa'u dura dhuftee as ammalaan biyya Saawuz Afrikaan jirti. Saawuz Afrikaan koortii irra dhiyeessitee silaa kan dura bu'u biyya Arabaa ture. Kan koortii. Akkas dhugaa. Waa'ee diiniin beekneetiif koortii irra dhiyeessee addunyaa irratti akkana godhee jarri waan akkanaa tapha. Iraan biyya ollaatti ergitee sababa amma naa dhagaye dheengadda waan paalitiin tokko qabameera maaliin gaddaatti naan dhugaatiin barre miidiyaan dheedheen dhufan barre nama tokko nama Filisxeemii 10,000 naa geddartu jedhattee paaliticha sana gadhiisisuudha tokko saa hafe sana jechuun ilmata mataa qabula akka arabaati miti jarri. Dhugaa jirtu bara. Waan kun Filisxeem teenyee gubachuu qofa ta'e bakka maal goona. Wallahi rabbi jaraa gargaaru ammas immoo waan Suudiin godhus waan Dubaay godhus argaara jarri olaantummaa barbaadu naannoo sana irratti Iraan dura bu'u jechuun jara du'a bornuu moo jedhu namni waa'ee diinal Islaam qabu ani irra keessa hin jedhu wallahi hin jedhu jedhee yaadudha maalis haa taanu shaayas taanu maalis haa taanu sana naan sun waa'ee siyaasaa gadanuu sitti inni musirraa waadanuu baraarraa. Amma deemanii Libaanoosiin yaani borimmoo amma Libaanoosiin yaani ilaa silaan amanina kaafiran amanina kaafirri bor garagala meeqa garagalan meeqa garagalan Raamadaana keessa qalbiin cabsu jedhanii akkanii tuman Saadaamiin Raamadaana keessa ajjeesan Liibiyaa akkas balleessan waan ani danuu hedduullee dubbachuu afaan loqoda kana na rakkisa loqoda jimmaa kana dubbadhaa dhiifama wajjiniin warri keenya walitti maxxanee sana ati waa danuu hojjetaa rabbi irraa argadhu waan badaasetti hin gammada kanaan doo gaadhaa siin haasu isaan dura waa'ee guruupii tokko irratti callisee uummansi dhagaa waggaa kana guutu giinimu wantaati gootu waan guddaa seenaa qabu goote rabbi irraa argatta wallahi itti fufi badaasitti gammanna badaasitti boonna
Siyaasa Amin, duwwaa amin, kan nu amin, barsiisaa amin, ta'a. Sila Oromoon amin, baadiyyaa amin. keessa taa'ee wallahi nama biraa caala reediyoo dhaggeeffatee siyaasa barachee beeka. Kanaaf mootummaa fudhate laa wallahi. Nama baadiyyaaf nama Dhugaa, katabaatu nama orma biraa gaafatte namni Oromoo kun hin dubbata wallahi. Inni dhaggeeffata itti fufi dhugaa, wanti jiru dhugaaf dhugaan immoo sitti muusa. Naannoo sana irratti Iraantu to'achuu barbaada reette dhugaadha inni 100%. Israa'eltu dhugaa, irra ba'uu barbaadde sun immoo argataa hin jiran. dhugaa. Okkee qabdee jirti Iraan rabbi siyyaa gargaaru rabbiin dhugaa irratti jara Akkas. jajjabeessu kokkayrii irratti jajjabeessu tokko tokko dhufee Iraan akkani hin jiru haaseera mootiin Turkii. Shiyaa ta'uu Dhugaa. Khaarijaa ta'uu Muslimaa ta'uu Sunniyaa ta'uu nu Islaamaa jedhee dubbate Ramadaan 27 hingaa kun haasaansa. Yoo Dhugaa, dhugaa. sana naan kana irratti du'aa gochuudha rabbi jara rabbi irraa aansu Islaama irraa aansu rabbi dhugaa irraa aansu kaafiraafis dhugaa yoo haasofte Dhugaa irraa aansu akkasi. kayriidha. Akkasi. Dhugaa. Hin miidhu wallahi Islaamni tokko kaafira miidhumaa. Argaa jira sana Akkasi jennaan akkasi. wanta irra deemaa jiru information kennitu jabaadhu rabbi si haa jajjabeessu miidiyaa guddaa rabbi si haa taasisu. Maa BBC waa meeqa soba? Amin, amin. Waa'ee jiraata kaasa ageenye beennaa maa waa'ee Israa'el ageenye beennaa katamaan akkana sirraan nagaan gisee dhanu magaala akkanaa rukutan alii kee miidiyaa irraa si haaqu viidiyoo kan keessirraa haaquun argaan jira dubbataan jira. Kan Iraan gini eddee kana dhufnee nama kana fixnee dhan sirraa dhagaarra waan dhugaa jiru. Ati Dhugaa, biyya dhugaa. guddate jirtaa miidiyaa guddate irraa Akkasi. ilaaltee fiddee nutti himaa jirta rabbi si haa gargaaru Jamaaloo bataam I like you. Nu taatee jirta Thank you so much. ichi fufi. Hedduu galatoomi. Naan Okay, rabbi okay, haa hedduu gargaaru galatoomi. jaras immoo Amin, amin. rabbis jara irraa aansu. Egaa rabbiin dhugaa irratti kayrii irratti agarsiisu galatoomi jechuudhaaf galataaf hin dhufe siyaasni waan Ayyee, jiru ayyee. namni beeku siyaasa gabaabsee bara kun waan jiru nama tokko dhufee Iraan akkas taatu yoo rabbiin sodaa bichuu keessa jiraatte wallahi nama miitu namni tokko biyyiin rabbiin sodaa qabaatu. Biyya Akkasi arabaa dhugaadha. kanaa hunda fayyade malee biyya arabaa kana Eh, gurguruudhaallee hin qabdu. Biyyi islaamaa Tole, tole. kaafirri silaa isiin hin jaa Obboleeyyan keenya. eh, kaafirri silaa isiin Galatoomi. hin jaallatu Obboleeyyan keenya jedhamedha. kanaafis carraan kannaa. Galatoomi Ayyee, jazaakallah ayyee. salaamu alaikum. Tole, waalaikum salaam. Nageen nu jiraadhu. Sabbee keenya galatoomi. Okay. Oromoo jirtaa? jirtanii ayyuu jirtu. أمانين جرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمال. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. I like you too man. Barb Thank مريدان you so أنا much. وجهي قبل ملء تراك خنر عن ما وجه قلت قيادة. Akkasimi. قالت هدو وان أجائبة تكتجرت ما شاء الله ما شاء الله هم ربي سرها كبوتي دعاء سيقول لا أسمان دام سجبا تكون كباب بلي سقيا. سانغار Abshira. رب أولي داوم أولي خلون دبت هاتي سني دبين تنياتي nama keenya biyya arabaa keessatti faca'ee jiraatu kana garaana nyaate nama Falastiin kana keessatti biildiingiin irratti jiidee achi keessa amma geedaraan lafee lafaa walitti guuraadhaa jiran hoggaan argu hedduu garaana nyaata sii galee keessattuu amma Beeyruut faa keessa hedduu ijoolleen teenyee jirti ijoolleen Oromoodha. So uummata kaanillee aboo isin bakkan qabuuf lafan qabuuf haati duraa deemaanii jechuun danda'u ammoo uummanni kun biyyi teenyallee waa nagaa siin qabduuti ammoo haanuma tahu ibiddi samaayii gubbaadhaan nutti roobu biildiingiin tun arraan tana narra jiidi boruu narra jiidi je'ee firattiin eeguu jechuu sii galee kanaafuu hanga dandeessetti obboleessa kiyya ijoollee teenya Saudi Arabiyaa maal jettaanii Beeyruut United Arab Emirates kana hundaahu labsi lallabii ihimiif hanga dandahanitti akka tattaafatanii hanga wanni tun rabbiin fidee bishaan itti naqu silaa keessaa sosso'anii yaada kiyyaa beekee silaa keessaa sosso'anii jagartee warri an sosso'aa jechuu ni danda'a warruma afaan kiyya dhaga'u qofa gartee ummanni kun haa deema yoon hin jeen eeysa dhaqan bakka mana isaaniitu asii jechuu immoo ummanni keenya mana isaanii qaban miskiinatan illee mana qabanii so bakka dhaqan qaban jechuu garuu rakkoon jirtu yaa garuu rakkoon jirtu yeroo lolaa kana gartee namni keessaa bahuu hin danda'u. Xayyaarri deemuutti hin jiru ammaasis gartee jarri kun qophaa'uu qabda gartee bakka takka irraa deemuudhaafi. Izraa'el ammaas oguu gartee Beeruutii fi Libanaan tan oguudha jettu itti maayetteetiin ibsiteetiin akkanumatti haatee dhooyti amma guyyaarraan tanaa bakka 160 boombii 160 irra darbuu jechuun waan xiqqoodhaa miti. Dhugatti amma dandeenyuutti gartee
obboleeyyan keenya isaan yaadachiisuudhaaf akkasumatti gartee akka waan deemaa jiru kana quba qabaatan ittuma himna. Guddoon gartee carraan jiraate akka isaan keessaa ba'uu danda'anis fuuldura gartee waan irratti isaaniif yaada dhiyeessinu tokko. Ammaaf garuu gartee isaan hubachiisuudha guddoon takka. Isaan hubachiisu sammuu keessaa bultu aduu jirturraa miidiyaa gubbaadha jirtaati aduu jirturraa yaadachiise waan kana gartee yaada hin irraanfatin yaadachiise jechuma kiyyasii galee like it really hurts na dhukkubse like jiruun jijjiiradha jedhanii biildingiin biyya namaa keessatti hoggaa irratti jiidu. Look, it really hurts. These people are innocent, you know. Biddeena nyaanne gara guutannaaf biyyaa ba'an malee lolaa miti, you know. Tanneen illee tanummaan ibiddi irratti bu'aa jiru warrummaan biyyaa kunu filataniitii miti gartee roorrootuu samaayii gubbaadhaa ibiddatti roobsutu jira isaanillee rabbi irraa haa dhaamsu obboleeyyan keenya. So hanganum siin jechuuf egaa Jamaal keenya galatoomi hedduu I follow you all the time. So I've been seeing whatever you were doing, man. I really liked it. Very, thank you very much, and have a good day. Okay. I appreciate it. Okay. Thank you so much. Nageen nu jiraadhu yaada bareedaa kana nu dhiyeessuu keetiif obboleeyyan keenya gaas laa'u warreen biyyootan adda addaa jirtan ni dhageessanii namayyuutu isiniif yaadu jira yeroo tana keessatti gartee isinilleen akka gartee nama kophaa jirutti akka isinitti mul'anne obsaa bika gartee hamtuu keessaayis fagaadhaa akkasumatti gartee yeroo tana dabarsanii tana quba qabaachuudhaatu isin hiryaa isinin jechuudhaa fi itti aansuudhaan obboleessa keenya Faami jirta. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee rabbii hayyuu kanaa kana nu badhaase alhamdulillah jaami. Maaliifi Amin. Maaliifi hayyoota qabaachuun kun dawaa nuu qabdi. Keessattuu immoo itti fayyadamuu beekuunis waan tokko keessattuu wantoonni ati waa hedduu miidiyaa kanaan as baatee nu ibsitu uummata kana gartee siyaasa waa hundaan utubaa jirta jechuudha. Hedduu takka isi dinqisiifannaa hedduu takka isi saffannaa maaliif afaan kanaan kaasanitti akkasitti biyya san keessa ta'anii shira uummataa sanis dandamachaatuma waa hedduu takka osoo harkan kannin miidiyaa mataa keessaniitiin hanga kana uummata keenya fuula duratti oofuun kun waan galataaf himameen dhumu jechuudha akka kiyyatti hedduu takka ulfaadhaa galatoomaa. Hedduu galatoomaa. Namoonni immoo afaan kana dhaga'u warri as jala jiru amma nama 400 fi waa kaas jala jirtan kun keessattuu namoonni dhiyeenyaan isatti dhiyaatan keessattuu waan danda'amuun waan deeggartan odeeffannoodhaanis namni nama deeggaruu ni danda'a waan ta'eef odeeffannoo qulqulluudhaan nama deeggaruu ni danda'a waan ta'eef bakka isaan bira ga'een immoo daranuu akka isaan bira ga'an waan dandeessaniin akka gargaartan dhaamsa dabarsuun barbaada. Anis fakkeenyaaf amma biyyattii Itoophiyaan jira. Dhugaa Itoophiyaa nan himaa jechuudha. Akka fakkeenya sanitti jechuu kiyyaa jechuudha. Kanaaf akkasitti waan dandeenyu cinaa dhaabbachuun jabaa ofii jabeeffachuun arrabooda daran cimuu qabaa waan jiru dhaamsa dabarsuu barbaadeeti. Hedduun simboona jechaan si ibsuudhaaf guddaa galatoomii nu jiraadhu umurii dheeradhu si jenna. Hedduu galatoomi obboleessa keenya jabaadhu. Eessa jirta naannoo kam jirta Oromiyaa keessa? Odoon deemne. Finfinnee jira. Akkasii okay. Tole hayyee galatoomi haya. Okay. Tole hayyee galatoomi. Namni itti aanu immoo falmata Faamii fi falmata wal jala jirtanii ajaa'iba. Falmataa jirta? Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Carraa kana jalqabarraa kan nuqeetuuf hedduu galatoomi. Nagalchitaa jeen hedduu qabaataa ture hedduu galatoomi. Harkaatiin ture bar jabduudha jeetitiin jabduu falmachuu jirta jeetiin si naqee hayyee carraan keeti yeroo sirraan fudhu. Yeroo hedduu si jalaan si taa'ee si dhageeffadhaa. Bakka dalagaatti illee haasofni kee akkuma obboleeyyan kee kaasanitti suusii nutti dhageeffannaa Suudi Arabiyaa Alqarjirraa si dhageeffachaa jira. Gaafii takka tanii hin qabu.
Amma haala ji'oogiraafii teessuma lafaarraa yoo ilaalle Israa'el baay'ee xiqqoodha. Akkasuma Iraan biyya guddoodha. Biyya yoo lola yeroo dheeraa taate malee waan diigamaan fakkaattu. Amma dhiibbaa Iraan Israa'el irra gaggeessaa jirtu kanaan Israa'el waan baddu fakkaattu yoo ka'oo inni jiraami dhiibbaan guddaa yoo haala kanaan irra deeme kana jettee isiin lola kana waan dhaabdu fakkaattu yaadachuun qaba. Bakka hedduu takka galatu yeroo sirraan fudhadhu atillee turteerta. Hedduu galatamii. Galatame atilleen. Ayyee. Carraa bareedduu harkattee ilmaa gaaffiillee bareedduu kaaftee mee dura dursoo obboleessa keenya Oromoonis waa je'ee Oromoo godhata akka jirta achi booda gaaffitti as deebina. Oromoo godhata akka jirta. Jira Jamaal. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Oromoon hedduu jettee jirti, yaada hedduu kennitee jirti. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo taate yaada miidiyaa irra kennan qofallee osoo hin ta'in karaa deeme lafa hedduu keessa deeme jirana namni Oromoo tokko nama beekuu argame tiiktookii kana Oromoon arrabumaaf banatti namni siyaasaaf banatu hin jiru uma arrabsumaa fi bakka arraba dhageeffachumaa fi ganda arrabsuu malee nagarree namni siyaasaa ka Oromoolleen tiiktook irraa hin boona kan nama siyaasaa silaa jedhani tiiktook irratti hin dhufu namni siyaasaa ka dhugaa ka Oromoo miidiyaatti dhufee tiiktookitti dhufee tiiktookii yommuu barri silaa hordofan ammaa hin jedhe ambaasee akka dhugatti ulfaa dhugalatoome sammuu tan ta'e tana Oromoo qooddee yaada kan kee kana nu yuutuubii Habashaa hordofna baasee Oromoon hedduun wanni Oromoon hordofneefi miilammataa jettee lukaan garaa jetteeti akkasitti gizema faa miidiyaa irratti fixxi malee dhugaadhaan diiteelii namni afaan kan keetiin siyaasa dhugaa akkanatti sitti himu Oromoon dhabdeeti rakkatteeti. Namni Oromoo kabaa beeka jedhanilleen amatatti gisee takka ji'atti gisee takka ji'a 8-9 miidiyaa wahitti kadhatanii fidanii yaada wahii kennee dabra. Namni saba fiitii fi afaan isaatiin ammootiin ji'oopolitiksii addunyaadhaa kana jechuudha. Amma namni kenna xiinxalaa gisee nu xiinxaluma Oromiyaa fi naannoo Amaaraa fi Haganaati malee xiinxaluma ka Afrikayyuu xiinxalu nagare dhugaa dubbachuudhaaf yoo taate yoo kijibne malee jechuudha. Waa'ee biyya arraballee yoo taate kumillee yoo taate gandaaf ganda walitti diigullee yoo taate dhugaa dubbachuudhaaf yoo taate siyaasni Oromoo dabruu didee Finfinnee maafi naannoo kanaan alatti namni ammootiin ji'oopolitiksii addunyaa kana jechuudha addunyaa. Nama yuutuubii Habashaatti ennee dhageeffanne malee silaa ji'oopolitiksii afaan Oromootiin akkanatti ennee gisee dhageeffanne. Dhuguma rabbitti umriin kan keeyyaatu sammuun tan ta'e amaana si rabbi haa godhu umrii keetillee rabbi haa dheerachuu galatoomii ulfaadhu Oromoon dhugumaan gisee waa hordoftullee amma yuutuuba bareedallee Oromoo bantee yoo rabbi biraa taate Oromoon miidiyaa sirriitti namni fayyadamu baasee akka biyya tanatti Oromoo sirrii fayyadama miidiyaa akka biyya tanatti. Gina mootinuu nama dhugaa irraa fayyadamtu dhabdi malee Oromoon nama dhugaa miidiyaa siyaasa dhugaa irraa fayyadamtu dhabdi rakkatti malee Oromoon siyaasa Oromoo barbaaddi siyaasa Oromoo hedduu dhageeffachuu feena afaan keetiin ammoo afaan barattee fi afaan itti dhalatte gosa dhageettan amma dhugaa dubbachuudha yoo taate nama dhadharratti dammarratti dhadhaa qacaniif jechuudha afaan kan keetiin gisee waa dhageeffatte akkasitti nama seenaa jechuudha. Nu ammootinuu dhugatti Yahudan dhugatti hedduun sobdi kanaan maali jettee nuti anamma dhugatti islaamni dhugaadhaa kan namni Falastiin biratti an islaama jedheen argamin islaam nu baasee hugnan qabnu ummata tokko kafirraa hugnan qabne kafirraa jiraatu akkanatti kan miidiyaallee saayinsii teekinooloojii addunyaallee keessa hin jirre Falastiin halkanii guyyaa Falastiin bira jirra qalbiin teena takka Falastiin jedhan baane takka gina mootinuu namni hugna qabuyyuu kan islaama fiin jedhu ka Iraaniin shi'aadha jedhee inni kun islaama miti jedhu islaamummaa isaanii nagare dhugaa rabbi yoo taate islaamummaa dhugaadha ka daanyaa murteessu rabbi tokkocha qofa namni nu murteessu illee hin jiru akka haqatti ani Iraaniin haqa bira dhaabattee rabbi isaan bira haa dhaabatu haqa dubbatti rabbi haqaan isaan bira haa jiraatu. Nuti amma dhugaatan Yahudan Juushin Israa'el sun yoo isiin haqa bira dhaabatte dhugaadhaan biyyi takka akka Falastiin godhan san gootee isiin bira dhaabatte nu isii deeggarralleedha isii faana jirra akkanii guyyaa isii hordofnaa dhugaa isii galchina haqni isii haa ba'u jenna isiidhaaf jechuudha. Nuti akka islaamatti akka namni du'u hin barbaadnu Yahudaa akka fixan hin barbaadnu lubbuu tana hundayyuu rabbi xuume waan taateef jechuudha. Rabbi xuume isa gaafata waan namni lafa tanarra godhe hundayyuu. Gina mootinuu dabatti irra dalagame dabanuu irra dalagame rabbiin haqa haa baasu rabbiilleen dhugaa haa baasu dhugaadhaan haqa hanga ijji ta'een agarteetti Iraantu karaa haqarra jira waan ta'eef rabbi haqaan gubbaa haa aansu jedha galatoomii ulfaadhu obboleessa kiyya. Hedduu galatoomii obboleessa keenya Oromoo yaada babbareedaa dhiyeessitee atilleen warri si dura jirulleen
yaada babbareedarraa haasawatan hundi keessanuu anillee gartee qabxuma takka tan dhugumatti yaada qofa odoo hin taane gaaffillee kaafamte keessaa amma fakkeenyaaf gartee Izraa'el tuni akkanatti haleelamtee hin diigamtuu biitti isaanii warri gartee jettan dhugatti biitti Izraa'el tuni gartee wanni isin hin diigamneefitu jira. San gartee ajandaa mootummaan Ameerikaadhaa irra qabduutu jira. Maaliif akkasuma sanatti gartee biyyoottan Yurooppii kunis itti fayyadamuu barbaadan suuta keessatti jiddu galeessa bahaa kana gartee harka galfachuudhaaf takka immoo fudhachuudhaaf ikoonomiin jiddu galeessa bahaa tuni waan sabloo isinitti fakkaatiin kontrol godhuudhaaf Ameerikaan ammaan tana karaa doolaaraatiin kontrol godhaa turte yeroo dheertuudhaaf. Amma immoo waan yeroon jijjiiramaa jirtuuf jecha karaa agartee xiqqoo malee fiizikaal takkaa'u gartee qaamaan lafa san qabachuutti jijjiiramaa jirti. Kana maaltu fide biyyootan akka Chaayinaa, biyyootan akka Raashaadhaa daranuu gartee jabaatanii humna horuu isaaniiti akkasumatti gaa influensii gartee biyyootan akka Laatiin Ameerikaatii fi Afrikaa tana kontrol godhuudhaaf. Okay? So waa hedduudhaatu gartee as keessa jira wanni tuni suuta odoon taane yeroo ammaan tanaatti faxinaan jijjiiruu waan barbaadanii fi lolli kuni gartee ammas beekaa yeroo jechoota kana gartee asirratti illee yeroo hin jenne garuu lolli jechuun lolli hoguu gartee biyyootan adda addaa kana keessatti ka'u poolitikaadha. Poolitikaatu gartee karaa lolaatti jijjiirame. Poolitikaan kuni sadarkaa adda addaa qaba. Lollinis sadarkaa adda addaa qaba. Lollummaan gaggeeffamaa jiru kunis ammaas poolitikaadha mataan isaatu. Okay? San akkasitti hubadhaadha. Afaan qawweetiin wal fixanii jaruma gartee wal fixu jiru kanaatu dhufee wal cinaa gataa'ee marii goonejee walitti haasawa. Kan hin raanfatina. Odoo lolattichin kunne isaanuma kanaatu gartee gataa'ee waliin haasawee adda deema. Saniifuu lolli kuni maqaa poolitikaa gartee ammaas gartee lolli kuni poolitikaa irraa hulaa takka jechuun matakkaa gartee sadarkaa tokko jechuudha. Akkasitti gartee quba qabaadhaadha. Guddoon takka ta afaan keenyaati. Ta afaan keenyaa tana akkuma gartee reefuun tana obboleessa keenyaas ji'ee warreen biraas gartee jechaa jiranitti dhugumatti gartee afaan keenya kana irratti xiyyeeffannee afaan keenya dhageeffachuu qofa odoon taane afaan keenyaan warruma gartee waanuma fedhee afaan Oromootiin godhu keessaafuu waan barnoota hojii walitti hidhaadha. Irra hedduun keessan irratti hirmaatanii gargaaruudha qabdan. Keessaafuu gartee jenereeshinni keenya kuni nuti gartee warri ammaan tanaa akka gartee abbootii teenyaa obboleeyyan keenya warra nu duraarraa adda ta'uu qabna. Wanni isin hin juuf waan akkanaatiif. Wanni hundinuu horii barbaachisaa. Miidiyaa gurguddaa harkachuu barbaadan kan gartee akkanatti irra dhuftanii oduu babbareedduu irraa dhaga'uu barbaadan kun hundinuu maallaqa barbaachisa. Kana godhuudhaaf nu deeggartanii nu cinaa dhaabbatanii takka meembara taatanii gartee amma TikTok kanarratti subscribe godhuu ni dandeessan. Gara YouTube'tiinis subscribe godhuu ni dandeessan. Akkasitti gartee kafalamus kafaltanii yoo nu cinaa dhaabbatan nuutillee gartee oduu akkanaa tana tajaaltu yeroo isin barbaadanitti warra biraatillee gartee finnee akkasitti guddifnee fuuldura gartee akka nuti warra biraati wajjin warra gartee biyya teenya keessa jiru qofa odoon taane Afrikaa wajjin akka gartee dorgomnu danda'uu qabna. Uummanni keenya akka fedhattillee haa guddatu. Okay? Yoo sagaleen isaanii addunyaa irratti hin dhageeffamne taate, influence yoo hin qabanne taate, humaa takkallee waa takka keessa hin jiru. Okay? Irra deddeebiitiin isin himaa ture lolli amma gaggeeffamaa jiru kuni sadarkaa sadii qabaan isin hin jee. Okay? Afaan qawweetiin lola mooyuun karaa tokko. Garuu saniin lola mooyuu hin dandeessu. Itti aansitee karaa poolitikaatu jira, takka karaa dippiloomaasiitu jira. Karaan sanis tooftaa biraati. Karaan biraa immoo propagaandaadha. Miidiyaan amma propagaandaa keessatti ida'ama. Okay? Miidiyaa feeteewu, lola feeteewu gaggeessite yoo propagaandaadhaan kan hin moone taate. Akkuma isinii amma Iraan karaa saditti lola kana gartee mooyaa jirtiin isiniin jechaa ture. Karaan sadeen kunu amma Iraan biyya Islaamaati jennee waa hundi jennee shariyaadha jennee akkaataa isanti jiraatan. Garuu propagaandaa addunyaa san hin dhiifne. Saayikooloojii Ameerikaadhaa san itti fayyadamaniiti kan lola kana gaggeessaa jiran. Okay? Ammallee uummata addunyaatii fi keessaafuu uummata Ameerikaadhaa akka gartee Iraan lola kanarratti haqa qabdu. Karaan itti himaniin karaa kaartuunaa sani. Okay? Kaartuunni walleetti godhanii namaaf tolchanii san keessa gartee dhugaa jirtuutu dubbatama wallee san keessatti. Akkas godhuunu tooftaa guddoodha. Okay?
Sani wanni gartee nuti baruu qabnu keessaa barnoonni karaa hundaan dhufa. Biyya teenyaas yoo laaltan akkasuma. Oolaan amata meeqa amma lola gaara keessa jirti. Amata 4 amata 5 deeman ammaan tana. Eega gartee Abiyyi dhufee boodaan baana. Warreen ammaan tana maqaa oolaatiin deemu kun. Okay? Propagandaan isaanii zero. Okay? Lafarratti akka fedhanitti waraana haa godhanii. Bikka fedhan haa moo'anii. Diplomaasiin isaanii zero. Wanni isaan gargaarsan qabne namni cinaan gartee yeroo kun bar gargaarsan qabu jaa. Gargaarsa nama isa gargaaran hin qabanii jaaniiti odeessan. Yoo gartee horii qabdu karaa gartee propaganda irratti yoo hin hojjenne miidiyaa babbareedaa yoo hin qabaanne oduu babbareedduu hin dabarsine oduun ta'e dhageeffamtu. Ammallee namni keenya miidiyuma Tigree jala ta'a, miidiyuma Amaaraa jala ta'a. Sanuu wanni nama gaddisiisu keessaa. Amaarrinis si arrabsaatuma propaganda isaanii sitti himanii oduudhaa sitti himan. Si arrabsaa jechuu. Tigreenis si arrabsaatuma oduu isaanii sitti himtee propaganda isaanii sitti gannaqaa jirti. Ati immoo psychologically odoo wanni isaan arrabsii isaan gartee si arrabsaa jiran kuni sammuun ta'e fudhatteeti akka normaalitti ilaalta. Okay? Sammuun ta'e namni tokko gartee hogguu yeroo dheertuudhaaf si arrabsee qaamni keenya fudhata ni amantaa akkasumatti gartee arraba san dhagayaatuma waan isaan dabarsaa jiran kana fudhataa jechuudha. Okay? Yeroo iddoo irra deddeebiitiin dubbadha waan kana warri gartee chaanaan dhuftan ni beektan. Okay? Sammuun teessan irra hedduun gartee gabrummaa jala waan jirtuuf jecha waan hin ammaan tan isinitti himaa jiru kana arkuu dhabuun keessan ni mala. Okay? Sammuun teessan akkaataan itti guddatte mootummaan Itoophiyaadhaa isin arrabsaatuma nu arrabsaa jechuun uummata keenya guutuu isin hin jiru. Uummata keenya arrabsaati propagandaa isaanii mootummaan Itoophiyaa amata meeqa goggodhachaa turte. Tanaafi uummanni keenya miidiyaa Itoophiyaan dhageeffatu, reediyoo Itoophiyaan dhageeffatu, takka ammoo yeroo isaan dhageeffatan yeroo isaan gartee oduu addunyaa himan qofa. Oduu addunyaa dhaguu himan waa xiqqoon qasannee dhageeffatan achi booda firraa cufan. Maaliif ajendaan isaan gaggeessan uummata keenya laallatu. Isin galtee? Uummata keenya laallatu. Uummanni keenya ni beeka. Nama hedduudha warri gartee afaan Soomaaliitiin oduu biyya teenya keessatti dhageeffatu. Namni afaan Arabaatiin oduu biyya teenya keessatti dhageeffatu hedduudhaatu jira. Okay? So kun hundinuu maali? Miidiyaa gartee gahaa dhabuurraa sagaleen taacuu camte. So isin gartee akka sana kan taane oguu gartee nuti kana dhufnee oduu isinii dhiyeessinu kuni keenya wanni kun gartee miidiyaan kun keenya sagaleen tuni teenya jettanii isinii dhageeffamee sammuu gartee gabroomte san keessaa yoo isin tattaafattan qofa nuti waliigalatti keessaa ba'uu dandeenya. Saniifuu gartee subscribe godhaa, membarii tahaa, akkaataa gartee nuti oduu tana qofa oduun taane waan biraatillee gartee irratti hojjennee pirogiraamoota adda addaa gartee barruulee adda addaa dubbisnee waa meeqa goonee gartee akkasii wal qindeessinee isiniif hinnu godhuudhaaf hedduu gaarii. Kuni tattaaffiitiyya. Okay? Anis asitti bar jiruun hin qabaa beekaa. Jiruun qabaa. Yeroo ani dhufu gartee amma nama hedduutu biyyarraa, biyyoottan Arabaa keessaa, South Africa, bikka hundarraa namaatu nama barreessa. Saa akkam dhuftaa oduun ta'e ataarraa na dabartee jirti, please saa dhuftu nu himi kana naan jettan. Okay? Garuu saa murtoo itti tananiin dhufa je'ee gartee ani isiniif himuudhaaf hedduudhaan rakkama. Maaliif ajaa waan hin qabuuf jecha, jireenya waan hin qabuuf jecha. Yoommoo gartee isinis nu cinaa dhaabbatanii kan nu gargaartan taate yeroo bareedduu dhiyaannee pirogiraama goonee akkasitti gartee yeroo murtootetti dhufnee akkasitti oduu tana dhageeffachuu miti waan biraatillee irratti geessuu ni dandeenya beekaa. Okay? So oduunis barnoota. Okay? Warreen gartee tokko akkasitti warreen fudhannee isin jirtanii oduunis barnoota beekaa. Warreen gartee gama duubaatiin jarjaraas tokko ni qabna. Warreen gartee gama duubaatiin waan takka barreessuu barbaadus ni jira beekaa. Okay? Irran kaayyanen. Namas mas bulaa godhuun fedhan yoo gartee dhufanii mana keessatti akka fedhan dhiichisanii maal jedhanii haa deemanii jallaadha. Jallaa qabaachuunis gaariidha. Booda gartee suutuma suuta waan dhaga'u kanaan diriirama. Okay? Akkasitti gartee haa hubannuun isin jaa hundi keessanuu galatoomaadha. Arra gartee saa dheertuudhaan asirra jira. Yoo gartee carraan jiraatte boodaan isinii deebi'a. Amma hundi keessanuu bakka jirtanitti nagee wal bira dhiifannee isin jechuu barbaada.